Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa jira jirtu isiniin jecha deebiin dhufnee jirra. Eenyu waliin argamna. Har'aan tana kabajamtootaa fi hordoftoota keenya har'aan tana waan ajaa'ibaa qabannee isiniin dhufnee jechuudha. Wanta ajaa'ibaa summaan jechuun isiniin oolu akkuma argitanitti kun abbaa Roozaatu na biratti argamaa jira. Roozaatu namoonni hin beekne hin jiru ni beektan jedheetiin yaada. Abbaa isin ni beektan jedheetiin yaada jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya ani qaada boya kamera dubbatu qaada boya yeroo waa'ee Roozaatiif waa'ee isin dubbatu himumaan tura qabanii beektanii akkasitti abbaa Roozaa salaamata isin gaafatanii ni waan dhufneef kan waliin agarru tura jechuudha. Akkasitti himumaan garuma qophii keenyaatti hojii tura isiniin jenna. Abbaa Roozaa salaamata gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu baga jiraattan isiniin jenna. Akkuma beektan kabeetan islaamin beektanii kan beeknes anis abbaa Roozaatii jechuudha. Wanni agartee bakka kana na fide ka ni jira jechuudha. Walii ibsina akkuma tokko ta'a. Inshallah walitti deebina. Akkuma isaan jedhanii jechuudha. Hordoftoota keenyaa wanti nuti qabannee dhufnee abbaa Roozaa kanaa wajjin takka miidiyaa irratti illee mul'annee hin beeknu viidiyoo waliin hin galanii jechuudha. Roozaan illee akkasuma garuu walitti dhufnee nani qabnaa wal quba qabnaa walii bilbilaa jechuudha. Ilmaan ganda takkaati ilmaan balbala takkaati jechuudha. Wal quba qabna ganama galgala wal quba qabnaa jechuudha. Roozaan illee akkasuma garuu viidiyoo waliin dalaguun nuti hin tolle isin hadaamaa jirti ijoollee waliin asirranii beekan jireetiin yaada jechuudha. Kanaafuu iyyuu viidiyoo waliin dalaguun nuti hin tolle wal beeyna garuu sirrii wal beeyna ganama galgala walii bilbilaa wal quba qabnaa jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya wanti nuti qabannee dhufnee maayinni uffata beekanii bara dubbatuudhaaf dubbatuun baay'ee fudhatu jechuudha. Abbaan Roozaa natti bilbilanii jechuudha. Bilbilaan na ciquu jiranii jechuudha. Ganama galgala na ciquu jiranii jechuudha. Torbee kana keessa ganama galgala na ciquu jiranii wanti isaan abbaa Roozaa ani mataa dhaqabee jira bara dubbatuudhaaf. Dhugaadha si qofaa miti namoonni agartee isii beekan hundinuu keessattuu warri haadha abbaan isii guddisan keessattuu haalaan rakkoo gubbaa irra jiran jechuudha. Roozaan akkuma beekamtu bultii qabattee jirti. Eega bultii qabatteetiin hin jette rakkoon isiin natti himatte tokkollee hin jiru. Wanni isiin rakkadhinaan jette tokkollee hin jiru. Akira irratti akkuma gaddaaf gammachuun jirtu rabbiin kun waa hunda uume gaddaaf gammachuullee uume. Yeroo gabaabaa keessatti Roozaan agartee warri isiin teerumtee bira jirtu jechuudha. Mijattii dhabnee mijattii barbaadan jedhani. Wayita kanatti bis akkamitti mijattiin akkamitti dhabamti maal taate rakkoo maaltu irra jira maal rakkatte wayita jedheetiin gaafadhu waan takka nuun himne bakka akka jireen isii obboleessa isaa tokko waliin jirti jechuudha. Ollaadha. Wal ollaadha. Naa himanii wayita naa himaniitiin hin jedhu ani bakka ofiillee of wallaali jechuudha yeroo sanitti. Ammas agartee wanni isii arge tokkollee hin jiru jechuudha. Yaadina akkuma isaan isin ibsan jedheetiin yaada jechuudha. Yaadina abbaa Roozaan boo'inaa ni argamti. Mul'atti Roozaan mana baatee dhabamtee gara isiin deemtee hin beeknu baatee jirti. Nan waa jedheenis hin jiru jedhee obboleessi jaarsaan nutti bilbilee jedhanii jechuudha abbaa Roozaa. Obboleessi jaarsaan nutti bilbilaan nuti gara deemu wallaalle jechuudha. Warri illee na teessisuu hin dandeenye warri hundinuu fayyaan qabu jechuudha yeroo ammaa kana keessatti. Isin dhiyoo kana kanaaf nalleen dubbisuudhaan walii bilbilaa immoollee bara maraan waliin haasofaa irra jirtu waan isin ajaa'ibu keessaa 15 dura waan adaamu jechuudha. Daasiin yaada wayii yaaddee jirti garuu waan isin yaaddee siif rabbi waliin beekaa jechuudha. Guyyaa 15 dura waan agaafattee jirti waan isin agaafatte san Roozii ammatti harkaa hin qabu jedheeni dura jechuudha. Hayya bakka eega ammatti harkaa hin qaban rakkoo hin qabu jennee waluma qaqalannee addaan cufannee ijoollee anaan isin waliin qabanii waluma qaqalannee addaan cufannee jechuudha. Achi booda anaan isin bilbilee asisitti isii irratti yoo bilbilu sikiin isin hin dalagu sikiin isin cufaadha. Sila maal taatee gisee isaan gaafadhu bar Roozaan akkana naan jedhanii hirri badhe dhugaa rabbi dubbisuudhaan baay'ee tokko natti dhagahamee jechuudha. Akkamitti wanti akkanaa ta'ee osoo akkasii kalee akkasii jirtu akkamitti har'a Roozaan manaa baate maatu sii muudate waan jabaatte malee Roozaa akkana manaan baatu natti jabaatte manaa baase kan jedhu bakka baay'ee tokko natti dhagahamee jechuudha. Kanaafuu isinitti illee isinitti hin dhagahamini warra inshaallah ni mul'atti takkaawuu yaadana jedhanii jabeessaa jechuudha. Ni mul'atti bakka isin eeggatu hin jiru sirriitti wanti isin irraa quba qabdan yookaan wal dhabbii wayii ijaarsa gidduu wanti jiru ni jira wanti isin quba qabdan. Wanni tokkollee waan irraa quba qabu tokkollee hin jiru gammachuu isii malee wanni irraa quba qabu tokko hin jiru yeroo gabaabaa keessatti dhaqee biraa deebi'u iyyuu
nagaa qabanii bas wanni isiin na himtu tokkollee hin jiru jechuudha. Wanni isiin qabdu tokko jira amalli isii tokko gartee murteessaa matama isiiti. Rakkattus agartee waan taatee taatus inni murtu jechuudha isiin waan ofiitii murteeffatti. Waan kana qofa irraa hin beeka ammas wanni xiqqashoo natti dhagahameetiin hin jedhu haalli yeroo tokko isii irratti haala gammachiisaa miti. Imuun kun baay'ee waa wayii irra sila ruusaa maatalee waan kana argite reegisanii imurra laalu imurra hin jirtu viidiyoodhaan imurra hin jirtu biraan gara imuun baay'ee waliin haasofne viidiyoodhaan waliin bilbilee waliin qalanii waliin taphanii maal waliin jenna jechuudha. Imurra gisee laalu irra hin jirtu inni dalagaa xiyyaa biiziidha gara kaanii ilmaan kophaa guddisanii beektanii biizii ture jechuudha maataati bakka akka ilmaa fi jedhetu waan akkasuma callisee ture. Isaa bilbilanii waan akkana naan jedhan wallaahi dachiin osoo taatee waa wayii bakka inni jiraa miidha. Akkasitti yeroo hundaa beektaati ilmi namaa tokko agartee ilma gaddas ilma gammadas gaddis jira. Bakka takkaa namaa hin jirtu jiruun duniyaa isiin tanaadha jechuudha. Kanaafuu iyyuu viidiyoo tana sheer godhaa wal biraan gahaa bakka roozaa jirtu namoonni akka tasaa quba qabaatan yoo isin bilbiltu taate Saidoo haa ta'u roozaa haa kuulanii haa ta'u jechuudha. Saidoo haa ta'u Muktaariin haa ta'u Jadiidiin haa ta'u jechuudha. Niyyuu haa ta'u Saidoo haa ta'u jechuudha. Warroonni akka tasaa isii quba qabaatan yookaan isin bira yoo jiraate jirtu. Wanni tokko jira beektaa isin akka gaafa heerumteetiin nagartee jaraanillee hojjaan baatee hiriyoota tuufiillee waa hunda bultii ofii malee waa takka gaafa isin heerumtee nuti nagartee akka gaafa manaa baheettis akka gaafa isin argamtutis jedheetiin nagartee anis manatti hin galle jechuudha aluma jira jechuudha. Bultii 15 kana geettee jirti. Bulii 15 kan geettee sin amma maanatti waan keessa maana dhooftate maana hindhoo isin tartiibummaan harkaa badeetiin namni yoo rifateetiin hin jedhu beekta. Imeela isii kana kan argachuu dandeessan. Durumaan imeela isii kana durumaan Yamanitti na kennite qabsa. Wajjuma Yaman wajji jirtu waraqaa irra barreessitee qaba jechuudha. Ammas yeroo hundaa hingatu jechuudha imeela isii sana jabeessa. Imeela isii sana jabeeffadha ammallee imeela isii sana yoo qabaachuu baatanii jechuudha. Bakki isii dandeenyummaa jechuudha gara miidiyaa kanaan akka tasaa viidiyoo kana yoo argite ni mul'atti jenneetiin gara miidiyaa kanaan isinitti dhufne jechuudha. Imeela isaanii qabanii haala isaanii imeela sirreessinee jechuudha. Silkii isaanii imeela sirreessinee haala kanaan isinitti dhufnee sheer godhaa viidiyoo kana biraan gahaa roozaa kiyya bakka jirtu mul'adhu sagalee maatii keessattuu haadhaa fi abbaa ofii jechuudha. Ilmoota akka gabbaatee nama biraa yoo gara isiin gorte dhaban sii amma gudee agana ture dhiisi gabbaatee morma keessaa gabbaatee daqiiqaa takkaaf gara isiin gorte yoo dhaban haadhaa fi abbaan ofii haga cinqaman ni beeytaa jechuudha. Xiqqoo waan isiin nama gootu ni beeyta. Kanaafuu warri kan keessiif cinqama siif dhiphata bakka jirtu hafuuma kan bichaa nu dhageessisi bakka kanaa jira lubbuun ni jira bichaa baruu barbaannaa jechuudha waan biraan isirraa hin barbaanne. Kanaafuu iyyuu bakka jirtu mul'adhu as bahii mul'adhu bakka jirtu bakka kanaa jireedhii mul'adhu. Viidiyoo kana sheer godhaa biraan gahaa roozaan kuulanii Muktaar Jadiid akka tasaa hafuuroo yoo qabaatan yoo hafuuroo waa isin guuttee waa wahii yoo dhageettan taate asiniin gosin asiniin jala ani haasoo inni illee harkaa babbadee jira rifannoota nan jira jechuudha. Dhugamaan sirriitti rifadhee jechuudha. Gisee isaan bilbilanii waan akkanaati barsaa kanaan jiran sirriitti rifadhee jechuudha. Daroosaan kanaa miidiyaa irraa dhabamti. Daroosaan kanaa fi immoo irraa dhabamti. Silkiin isii maal cufaa ta'e. Sila silkiin jijjiirratti immoo maal ta'e waan silkiin isii dalaguu dinnaanii ofirraa dhiisee jechuudha. Isheen naa bilbilti jedhee. Kanaafuu iyyuu kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkuma gammachuun nu gaddisiisudha. Akkuma bakka jireenyi hundumaa isin uffataadha. Ani gosa kanaan illee gammachuun jiraatti maashaallah jenneetuma du'aayii godhuuf turre jechuudha. Kanaafuu uuma jabaattee mana isiitii baasee uuma jabaattee silkii isii gachuufachiisee uuma jabaattee tumaatii isii irraa hafuura dhoolfachiisee jechuudha. Isinillee du'aayii godhaa fi du'aayii godhaa akka rabbiin isii mul'isu bakka jirtu haa mul'attu du'aayii godhaa fi rabbi haa mul'isu. Ani haa ta'u illee na harkaa babbadee jira waan qabdan itti guutaa isiniin jira abbaa Rooza. Kanuma waan ati jetteen alatti wannan jiru tokkollee hin jiru wannan nu harkaa qabnu yeroo ammaa kanatti uummata Oromoo kan isii beeku agartee bakka isii arganitti agartee akka nu himani. Lakkoofsa kiyyaas agartee asirra kaa'aa jechuudha. Asirratti maxxansina namni isii argeetiin hin jedha agartee akka nu bilbilu maalirree ilmi namaa tokko isiin waan isii dhibe isima beeka malee gaafuma isiin argamte gaafachuu dandeenya malee waan isii dhibe beekuu hin dandeenyu. Kanaafuu namoonni rakkoo guddaa natti ta'eetiin hin jedhe warri jechuudha manguddoonni agartee haadha abbaan keekaa isii guddisanis rakkoo keessa jiranii dhibee keessa jiranii akkasuma haati isii beektes obboleeyyan isiis akkasuma rakkoo keessa jirre jechuudhaanis kanaafuu isiinis yoo sagalee kana dhagayetti taate nu haa furtu aarii ofii ofitti qaqqabdeetiniin akkasii beektee wanni tokko wanni nama irraa gaddu agartee lubbumaanuu jirtiin shakkii keessa seenee jira jechuudha. Lubbu yoo ka jiraatu taate alhamdulillah wama takka illee hin taatu aariin hin irraa galaa yookiin furmaanni hin argama
wanni itti argamu aaran tokko furmaan isaa dhufuun isaa hin hafu. Kanaafuu wanni na shakkisiiseetiin hin jedhu agartee lubbuun isii. Akkasitti lubbuma isiitiif agartee shakkii guddaa keessa jira jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka itti quba qabdan yoo agartan taate agartanii akkanaa himtan kabajaan isin gaafadha. Du'aa hima godha akka isin saadaan hubante du'aa hima walii goona inshaallah. Manni isii guddaan argamuun yoo agartee yoo isin lubbuun jiraatte ani wanna biraatii miti isin lubbuun haa jiraattu yoo lubbuun ka jiraatu taate agartee homaa rakkoo hin qabu. Ani wanna na shakkii guddaa keessa seene lubbuu jiraachuun isiitu agartee na shakkisiisa jechuudha. Namnummaan tokko kaa waa'ee isiidatti bilbilee natti himu tokkollee hin jiru. Namni hin agarree malee nam tokkollee hin jiru. Duratti agartee kaayoo bultii diidama akkana ka ga'u taate agartee gara miidiyaa gurguddaa gara OBN itti illee agartee deemu yaalii godhaa jira. Rabbi khayrii haa godhu akkasittuu rabbi nu haa heeru jedha. Inshaallah uummanni Oromoo du'aa inni godhaa rabbi nu haa mul'isu isiniin jedha. Rozaati amaanaa rabbi sitti haa taatu yoo viidiyoon tu si bira geesse haadhaa fi abbaa kan kee ilaali. Asbal sagalee tantee bichaa dhageessis bakka kanaa jira lubbuun hin jira ummaa jedhi bakka sagalee tantee bichaa dhageessis dhugaa rabbi maraataa jiran haadhaa fi abbaan kan kee booyaa jiran ni beekta haadha kan kee hagam takka haga garaa laafan ni beektaa dhibirraan dhibee biraa irratti hin dabalinii yaa obboleetiiti asbal hin mul'adhu bakka kanaa jira jedhi yoo ati asbaatee mul'attu furmaanne wayillee jira jechuudha yoo abbaa mana keetiitiif wal dhabdes namni dirqiin jala si teessisu jiru rakkoo akkana kanaatu na jira waan akkana kanaatu na jira namni yoo walii ta'e waliin jiraatu yoo waliin ta'inuu addaan bahe kanuma jechuudha yoo ka isaa walii dhabdee qabaatu taate yoo warra isaatiin wal dhabdee qabaattee abbaa mana keetiitiin wal dhabbii qabaattee as bahi mul'adhu furmaata wayiitu si bu'aa jechuudha warra keellee dhibee biraa irratti hin dabalini haadhumta kan isa laali jechuudha takkas si jala taatu sanni beekaadha kan ta'e maaliin jedhee si maree doorooziyyee kanaafuu viidiyoo kana yoo argitu taate sagalee kan ta'e bichaa dhageessisa as bahi. Ammas wanni nurraan beeknu tokko waan hin jirre beekta jaarsa yookiin abbaa manaa isaatiin isiitti wal dhabdee yookiin waan kanarra taatee waan baddee yookiin waan tokko irra geettee irraan beeknu nuti yookiin inni nu qubarraa dhabuun ni mala yookiin agartee rakkoon bira bilbilleen sinaan bilbilee jechuudha. Wannan itti qashoo abbaa mana isiitti wal dhabuun ooltu jedhee shakkii qabu waan inni naan bilbiliin jechuudha. Silaanaa bilbilee agartee silaa jechuun waldhabbii yoo qabaatan taate maali bilbiluu qaba kaa silaa waldhabbii yoo qabaatan taate suni dandeettii malee namni akkan maraafuu iyyuu rabbiin bakki isin fayyaa taate fayyaa yoo qabaatte waan beekan yoo kun jiraatu jechuudha. Viidiyoo kana yoo argitu taate as bahi mul'adhu anaasoo illee harkaa babbadee jira inni gadhee rifannoo kana jira jechuudha. Akkaataa haati isii taatu san yoo arguu jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf silaa waan taatu taate bakki isiin jirtutti amma dhaqee isaatii abbaa kana qabee haadha isii san bira fidaa jechuudha. Haati isii maraataa jirti booyaa jirti kun torbee tana guutuu midhaan bishaan hin senne jechuudha. Akkana maraataa jiran kanaafuu iyyuu as bahi mul'adhu viidiyoo tanaa sheergoodhaan wal biraan gahaa roozaa namni hin beekne hin jiru ni beekanii miidiyaa kanarratti jechuudha namni hin beekne hin jiru ni beekanii. Akkasitti wanni jiru yoo jiraates agartee mucattii amma eenyu qananii addunyaa maqaa isii darbite sun agartee namni hundi waan dubbisan gurraa qaba jechuudha. Aga ammaa wanni irra gaheeme tokkollee hin jiru jechuudha. Jaarsaa wal olte jaarsi yookiin darbee yookiin nama biraatu darbee irraa hin beekne. Isinis karaan isii kuni ni ulfaata jechuudha wanni agartee ana manatti galuu na dhoofneetiin agartee olii gadi nama maraachuu jiru waan kana taateef yoo agartee namni quba qabus ka jiraatu taate waa taate isis akka nan dho'isine yookiin daakkosoo fedhe yookiin walaa kusaasila maxxansaa akka naa bilbilanii yookiin agartee jiraatus jirtuu isii argee duutus agartee waan tokko qurxii tokko beekuu barbaada. Waan santi na shakkisiisee agartee nama hundaa shakkisiisee akkasitti bakka agartanitti agartee nu heeraa isiniin jedha galatooma rabbiin agartee khayrii haa godhu inshaallah rabbiin lubbuun nu haa argamsiisu isiniin jenna. Kunoo isaan illee akka gaafa manaa baaniiti manatti hin deebine warri nuuyyuu manatti nan galchuu mana maal qabaa eessatti gala bakki itti galuu hin jiru jedhanii iimeelii waan akkanaatiin iimeelii isii hin qabaa iimeelii isii kana sirreessinee gara miidiyaatiin isii hordofna naan jedhanii akkasitti haala saniin isaan bira dhufee jechuudha. Bakka itti galuu hin qabu jedhanii didanii kun akkanaas ta'anii asii akkana ilmaa suurootan gara magaalanii booyanii ani haala isiisantu garaa na nyaatu jechuudha isaanirrallee manguddoon haala hamaa keessa jiranii roozaatti as bahii mul'atu siin jedha waan irra geenye waa mara jechuudha isin bira akka geenyu ta'a jechuudha kan dhuma qophii keenyaatti
waan hordoftaniif baay'ee kanaan galatuma Roozaa dhageettanii biraan kaasee kanaaf isaanii sirriisin keenya gara mootii gara Westaappii fi gara telegiraamaatiin isaan dubbisuu hin dandeessanii jechuudha. Hanga viidiyoo isaan waan irra geenye walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.